mana masaratii hidhuudhaaf walii gara qarshii hagam barbaachisa hojjettan laala sirriitti. Laamma kana 51 qofteedhaan masaratiin isaa hidhamee ba'e jechuudha. Akkamitti akkas ta'e yookaan ammoo akkamitti akkas danate akkam yaadate hojjettan kan ta'e sirriitti dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Tokko tokkoon isinitti hima jechuudha. Dhakaa, simmintoo, ashawaa maal akka fixalee kan isinitti himu ta'a jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Dhakaa inni kun laamma makiinaan tokko birrii 5,500 hanga 6,000 masaratiidhaaf baay'ee dhakaa bareedaadha. Yoo laala masaratiidhaaf akkasumas liishoodhaaf isin ta'a jechuudha. Amma kan isinitti agarsiisu masaratii birrii 51,000 hidhamee isin agarsiisa. Kun dhakaa isuma kana kun bibbicuudha garuu gurguddaa ta'a jira ture. Kana fakkaata masaratichi isa kana baay'ee bareedee jira. Amma dudubbeedhaan baay'ee ol dheeraadha baay'ee. Warri masaratii hidhachuu barbaadan gatiin isaa meeqa, masaratii meeqatu dhiisisee baay'isa warri jettan jechuudha. Amma kuni lafarraa ol dheerinni isaa meetira 1 ta'a dudubbee kanaan. Meetira 1 ta'a. Meetira 1 ta'a jechuudha. Kun baay'ee dudubbeen isaa ol kaa'aa jechuudha. Masaratiin bicoodha dhugaa. Yoo lafti isaa suni lafa hin taane yookaan lafa dudubbeen isaa baay'ee ol kaa'aa ta'e waalikiin lafichaa sirrii hin taanedha kan inni birrii baay'ee nyaatu malee. Masaratii dhuuf qarshiin isaa muraasa. Gatiin harkaa hanga 10,000 wayii hin caalu 13, 12, 10 ta'uu hin danda'a. Kun akkasitti hidhama. Kun garuu ammallee hin laaxamne hin bareeffamne jechuudha. Kunis kun asiin akkuma arguu jirtan kana fakkaata. Amma gaa masaratii kana hiisisuudhaaf qarshii hagam barbaachisa kan jettan yoo ta'e, amma kun dudubbeen isaa akkuma isiniin jedhe baay'ee kan ol ka'edha. Maaliif lafti dudubbeen hanga xiqqoo tabba waan ta'eef jechuudha. Amma kun dhakaa makiinaa 3 fixe. Dhakaa makiinaa 3 qofa fixe jechuudha. Dhakaa makiinaa 3 kun ammoo 5,500 6,000 asii fakkeenyaaf jechuudha. 18,000 ta'a jechuudha. 18,000 dhakaan qofti jechuudha. Dabalatee simmintoo kuntaala 8 fixe. Simmintoo kuntaala 8 fixe jechuudha. Isi bibbicuutti kuntaala 4. Isi bibbicuutti 50 kiiloo jechuudha. 8 jechuudha kuntaala 1 hanga 5 fixe. Ashawaa akkasumas ashawaa makiinaa 1 fixe jechuudha. Simmintoon qofti 11,000 wayii fixee jira. Akkasumas kan barbaachisu ammas ashawaadha. Ashawaa makiinaa 1 fixe jechuudha. Ashawaa makiinaa 1 birrii 8,500 fixe jechuudha. Asiin dheerinni isaa dalgatti jechuudha. Meetira 10. Akkasitti dalga sanatti meetira 10. Asinis meetira 10 oleen kun jechuudha. Asiin kun olii galagaa yoo asabdan 51,000 akkasii qofa fixe jechuudha. Yartuudha. Dhugaa amma namni keenya waa hawwiseetuma isinitti hima malee masaratii mana hiisisuun salphaadha. Garuu namni keenya tokko malee irra hedduun isaa waa dabalee himaa jechuudha. Laala. Kun boroosaati. Yoo immoo lafti manni keessan irra jiru sirrii ta'e yookaan lafa waalikiin isaa gaarii ta'e dhakaa makiinaa 2 caalaan fixu. Lafti isaa gaarii yoo ta'e maaliif baay'ee wanti ol deemuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti gaa masaratii mana hiisifachuu warri barbaadan qarshiin isaa yoo akkam danate 50,000 hin caalu. Yoo akkam danate jechuudha. Garuu dhakaa kanatu wal caala. Dhakaa gurguddaa wayii jira. Dhakaa gara Jimmaatii kan dhufu wayii. Dhakichi tokkoon isaa makiinaa 1 hanga 15,000 jedhaa jiru. Namni hedduun garuu dhakicha buusaa dhakichi dhakaadhuma garuu wanti birrii guddaa isin baasisuuf hin jiru jechuudha. Isa 5,500 kana buusifattanii boo
taasifachuu dandeessu jechuudha. Yartuudha torbee tokko keessatti hojii hojjetamee oola jechuudha. Kanaafiyyuu masaratiidhaaf baasii hagam barbaachisa warri jettan kana fakkaata. Akkasi birrii biyya alaa birrii ji'a tokko lama caalaa isin hin gaafatu jechuudha. Kun garuu gaafa laaxamee herregasa dibamee akka lassaname hin bareeda jechuudha. Akkasi daawwattoota keenya 50 quba qabaattan karaa laafaadhaan masaratii sifachuu dandeessu jechuudha. Wanti ni barbaachisu waa sadii qofa. Simmintoo, ashawaa, dhakaa, gati harkaa 4. Kanuma jechuudha. Malee wanti namni oduu isinitti baay'isu hin jiru jechuudha. Waaqaala'insi cimaadha. Kana marreedha. Inni namni isiniin jedhu ni faasnoo jedhan ni faasnoo. Qaala'insi qobaatti kan Itoophiyaa